obbolaa kee miti haadha kee waliin iyyuu ciiseera naan jedhe. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee hanga kutaa 8tti maatii koo biratti baradheera. Sanaan booddee garuu barachuun anaafis ta'e obboloota kootiif baay'ee ulfaataa yerootti ta'utti ani gara biyya ambaatti imaluudhaaf fedhiin godhe. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 5 dubartoota 3 fi dhiira 2 kan godhatan yoo ta'u hangafummaadhaan mana keenya keessaa dubartiifis dhiiraafis ta'een kanan dhaladhe immoo anadha. Dubartiin mana keessaa hangafa taatee yeroo alattu itti gaafatamummaan haadharra jiruun waliin caalletu isheerra dhala. Ijoollummaa kootii kaasee bakka haati koo hin jirretti bakka haadha koo bu'een obboloota koo hundumaa abbaa koo dabalatee nan tajaajilan ture. Haa ta'uutii garuu kan hin oolle duuti guyyaa tokko balbala keenya rukuttee dhufte. Abbaan koo mana duubaa anumti qoraannaa falaxi jedheen gasoo yookiin immoo qottoo itti laadheen naaf falaxaa gargar naaf baqaqsaa otoo jiruuti akka carraa ta'ee sibiilli qottoo qara kamii qabu muka qottoo keessaa ba'ee qaaruu abbaa koo keessa rukute. Gaafa guyyaan namaa gahee rabbi guyyaa namaaf barreesse hin oolani kan jedhan kanumaafi abbaan koo guyyaa sana gara hojii nan deema jedhee lakki haalli har'a natti hin tollee jechuun bakka hojiitii hafee ture. Guyyaa inni bakka hojii sanarraatii hafe ifaan mana keessaa wal qabatee manni inni keessatti hojjetu guutummaa guutuutti gubatee ture. Otuu achi deemees duuti abbaa koo kan hin oolle akka hin taane wanti kun nu shakkiisa. Qaaroo abbaa koo akkuma qottoon sibiilaa surrukutteen achumatti kufe sagalee xiqqoo qofa dhageessise maali jedheen yeroon gadi bahu dhiiguma xiqqootu irraa dhangala'aa jira. Haa ta'uutii garuu dhiigumti qoon qaaroorra rukutamte kuni lubbuu abbaa koo baasuutiif gahaadha fakkaata. Iyyeen mana yaalaatti geessine isaanis waanuma xiqqoodha jedhanii fudhatanis akkuma abbaa koof pilaastara irra kaahanii fi alkoolii jiibiidhaan tuttuqanii fi booddee lubbuun abbaa koo achumaan darbite. Du'a abbaa kootiif hanga har'aatti sababa ta'een maal ta'a guyyaa sana ofii kiyya akkuma durii qoraan sana falaxadheera ta'ee jedheen ofitti gaabbaa natti dhagahama. Utubaa mana keenya guyyaa sana nan dhi'ee takkaa takka immoo maal ta'a abbaan koo achuma deemee bakkuma hojii isaa sanatti ifaan qabateera ta'ee ani sababii ta'een firoottanii fi obbolaa koo bira komatamaa jiraachuu koorra ofiin jedhaam. Duuti kan hin oolle taatus sababiin duuti balbala namaatti rukutti garuu godaannisa bara baraaf iyyuu dagachuu hin dandeenye namatti fidde. Isa otoo hin beekiin harka isaatiin duuti sababa taate miti innumti beekee karoorfatee torbee baatii waggaa eegee lubbuu baasirree eegaa lubbuun jalaa baatee booddee gaabbii hamaatu isa dhagahama. Sanarratti sababiinsaa ifaaf ifatti maatii keenya keessatti waan beekamuuf dubbii duuti abbaan koo ka'eet maqaan koo biraa nafuu. Kanaanis haadha koo qofatu afaan isheetii baasee akkas naan jedheen beeku malee abbaa kee nyaatte kan naan jedhan obboloonni koo firoonni koo adaadoliineessumooliin lakkoofsan qabanii. Abbaan koo immoo guyyaatu kana godhe malee nama ture. Harka isaarra taanee eebonni beelofnee hin beeknu. Haadha koo waliin cabi gogii guyyaa tokkollee hin qabani. Mana ajaa'ibaa inni nuuf ijaare ofirra darbinee kireessinee jiraannu isa nu jiraachisaa ture. Haa ta'uutii garuu guyyaan kun hamtuun dhuftee anaa fi maatii kooti rakkoo godaannisaa bara baraa keessee dabarte. Gatiin abbaa yookiin immoo abbaa manaa mana keessaa kan beekamu akkuma jedhaniyyuu gaafanni boqotedha. Kan nuti arginu harka caalaa otoo hojjettu otoo gugguuftu haadha keenya dhawaanna ta'eef anis ta'e obboloonni koo jaalalli nuti qabnu haadha keenyaaf malee abbaa keenyaaf hin turre. Ni hojjeta ganama bahee galgala gala yeroo dhufutti immoo dhimmoota afoosha garaagaraa namoota naannoo walitti qabu gaddaa fi gammachuu namaa bare
ijuu fiigaa waan ooluuf nuuf hagas maratti bakka waan hin qabneef mi'aayina isaa beeknu. Obboloota koo warra kaan irra immoo anumayyuu wayyaa. Innis obboloota koo warra kaan caalaa anaatiin baay'eetti na jaallata. Haadha kootu ijoollee koo gargar hin baasiin jettee waan itti dubbattuuf malee addatti qofaatti yeroo humna dhabu waa utuu naaf godhee baay'ee satti tola. Dabalataan immoo haadha koo kan naaf mormu maali warri kaan hin hojjetanii hundumti isaanii gadameessa kee keessaa bahanii jechuun ishee lola. Haati koo obboloota koo warra kaaniin akkuma ijoolleetti guddataniillee isaan ilaalti. Anaan akka beektuutti akka hiriyaasheetti akka dubartii mana bulfachuu dandeessuutti kan na ilaaluu jalqabde guddadheen otoo hin taane utuma abbaan koo jiru umurii waggaa 4 waggaa 5tti guddoo gootee na ilaalti. Kun immoo jabaadheen yookiin immoo guddadheen xiqqoosaa ta'u guddaa dhiibbaa narratti geessisuun isaa hin oolle. Bilchaattuu geessuu ta'een of ilaalaa. Kanumaan otoo jennu kutaa 8ffaattidha. Abbaan koo kan inni boqote mindeeffamaa waan na ta'eef wanti bitamus ta'e wanti mana keessaa hojjetamu waanuma baatiidhaan karaa abbaa koo manatti dhufuun ture. Haa ta'uutii garuu boqonnaa isaa booddee beenyaan illee nuuf kabajamus beenyaan suni garuu qarshii xiqqoodha. Manni kiraallee akka har'aa hin turre magaala keenyatti qarshii xiqqoodhaan manni kireeffamaa 30 40 caaltu. Abbaan koo yeroo jirutti wantoonni nuti barre kana maleeffanne hedduudha. Sana nuuf guutuun haadha kootti ulfaate. Kaaniyyuu miti barrullee anaa fi obboloota koo hundaaf bituun itti ulfaatee jennaan rakkoon qabu jedheen kanan kutaa 7ffaa irratti baradhetti waraqaa fuula qaban irratti barreesseen barachuu jalqabe. Kanaan baasiiwwan tokko tokko haadha kootti yeroo baay'atan isheenis kanaan booddee isin jiraachisuun natti ulfaataa gadi ba'een hojjechuun qaba yeroo jettutti anis barnootarraa duubatti hafeen takkaa kutaa 8ffaa gidduutti nan dhiise. Ammas isattaanu ittiin deebi'ee barachuun iyyuu na jibbisiisee jennaan addaan kuteen biyya hambaa deemuuf fedhii guddaan horadhe. Sababiin isaa immoo asii hojjedheenis maallaqaan haadha koo gargaaraa waan hin jirreef akkuma hiriyoota koo biyya hambaa baheen haadha koo hirkoo gaachana nan ta'a jedheen yaaduun jalqabe. Nan yaada malee maallaqni hammi kuni dhufe anaan mana haadha kootii na baasee gara biyya hambaatti na ergu eessaa haa dhufu baay'ee ulfaataa ta'e. As yaadeen achi yaadeen eessumoolii koo adaadolii koo gaafadheen hundumtuu fuula isaanii natti garagalchanii warra biyya hambaa deemanii milkaa'anii dhufan otoo hin taane warra biyya hambaa deemanii otoo milkaa'iin dhukkubsatanii boqotanii dhufan natti kaasuun ilaa intala obbo Abaluu hin ilaaltu kan isheen fakkaattee dhufte intala obbo Abaluu immoo dagatte boqottee foon isheellee as erguun ulfaatee achumatti kan awwaalamte jechuun garaana kutuu barbaadanii. Kun egaa kan ka'e warri milkaa'an otoo jiraniiti. Ani immoo rakkina haadha koo waan hin arguuf har'aa otoo isheen fayyaa jirtu gatiin kanfaluu qabu kanfaluu dhiiseen kana sodaadheen duubatti hafuu korra karuma fedheen iyyuu deemuun qaba jedheen nama dallaalaa ta'ee gara biyya hambaatti nama ergu barbaadeen quunname. Biyya hambaa deemuun barbaadaa garuu immoo maallaqa hin qabu jedheen itti hime. Kanaan innis maallaqa hin qabdu taanaan bilbiluma koorratti iyyuu maaliif bilbiltee Abaluun allaa muddiinidha kan siin jedhee eenyu jedheenaaf deebise. Yeroo kanatti ani akka ati haala mijeessitu dhagaheera ergan biyya hambaa deemee booddee siifan kanfalaa jedheen deebiseefi kanaan innis lakii wanti kun na baasuu dideera jedheenaaf bise. Takka bilbila isaa argadheera waan nan ta'eef guyyaa guyyaatiin irratti bilbileen kadhadha. Kanaan innis dhumarratti yoo na jaallatteetta ta'e koottu na waliin cisii kanaan ala garuu bilbila koorratti bilbiliinii jiruu koon dalagadhaa jedheenaaf deebise. Guyyaa sanarraatii kaasee irratti bilbiluun dhiise. Haa ta'uutii garuu akka inni na dideeru haati koo nama namatti otoo odeessitu namni guddaan tokko magaala keenya keessatti abbaa koo beeku abbaa koos jaallatu dhagahee dallaalaa kanarratti bilbiluun mucaa Abaluutiin ergii baasii kamiyyuu anatu siif kanfalaa jedheetti naaf hima. Yeroo kanatti namni kun anatti hin dubbanne haadha kootti illee hin dubbanne faddaalaan kun maallaqni siif argameera koottu naan jedhe. Yeroo inni na waamu kanatti waanuma ofiisaa maallaqa naaf ergee maallaqa isaatiin na erguuf qophaa'e natti fakkaate. Namni sunis akka ana ta'e itti nimiin waan ta'e isaan jedheef tooftaa kanatti fayyadamatee na waamee waraqaa eenyummaa suura wantoota magaala aanaatti xumuraman na xumursiisee guyyaa akkanaa qophaa'ii Finfinnee deemtee paaspoortii guunnanaan jedhee. Haga kanaatti illee amma isumatu naaf guuchisaa baasii natti baasaa jira natti fakkaachaa ture. Hoteela na geessee akka barbaade na qabatee baay'ee bareeddaa baay'ee namatti tolta baasii kee karaa kamiyyuu
barbaadeen kan hin argadhe namarraa lifadheen siitiin kan koo godhachuuf jedheenidha. Si fuudhuun barbaada jedhee waan hedduu qalbii dubartii salphaatii hatuu danda'uun qalbii koo na hate. Anis haadha koo akkan dallaalaa kana waliin bifa jaalalaatiin illee waliin galeeru paaspoortii guuteen akkuma deebi'een isatti himee haati koosii waa'ee jaalalaa isaaf otoo hin taane maallaqa isaatiin gara biyya hambaatti na erguuf eeyyamamaa ta'uu isaatiif manatti waamtee hin badiin jettee isa galateeffatte. Akka tasaa ta'ee manayyuu ni barbaada ture. Yoo feete namaa sii kireeffatee jiru siif hambaasaa as galuu dandeessaa. Hanga hindalli koo gatii kee siif baastutti homa maallaqa tokkollee sirraan fudhadhu jetteeni. Innis tole jedhee haati koo nama baastee fi mana kireeffamu keessaa dallalaan kun galuu jiraachuu jalqabe. Kanaan booddee piroosesiin koo baatiiwwan muraasa keessatti xumurame. Hanga xumuramutti haadha koottis wanta himeef deemeen isa bira galgaleeffadheen gara manaatti deebi'a ture. Nyaatallee anatu hojjetee manaa keessaa fi buna wanta inni barbaade nan dhiyeessaa fi uffata isaallee nan miicaa fi kun hunduu isa waan natti fakkaate. Kanaan booddee viizaan koo naaf deebi'ee kunumtuu naannoo baatii 6 narratti fudhatee gara biyya hambaatti deemuuf yookiin immoo imaluuf gaggeessummaa fi haati koo firoottan keenyaa fi hiriyoota abbaa koo ni waamti. Hiriyoota abbaa koo keessaa jaallan baasii kana hundumaa naaf kanfale keessatti argama ture. Guyyaa sana dursee mana keenya gahee baga rabbisi milkeesse baasii kana hundumaa anatu danda'e. Oolmaa abbaan keenarraatii qabu lakkoofsa hin qabu jechuun yeroo natti dubbatu boquu kootu lamatti cabee. Dallaalaa sana manatti waameen yeroon gaafadhe eeyyeen hanga milkaa'utti namatti himiin naan jedhaniiru jedhee kan na gargaaraa jiru akka isan taane hiriyaa abbaa koo biratti batee baay'ee tokko naaree baay'ee tokkoon gubadhee ana qofaatoo hin taane haati koo fi obbolaan keenyiyyuu jechuudha. Dhumarratti haati koo nama na gargaare kanaatiin maaliif akkana gootaa jettee yeroo gaafattuuni namni kuni akkana jechuun deebisee fi mucaan kunis mucaama keenyadha. Deemsa isaanii anis dhagahan ture. Haala inni isinitti himes dhagaheera. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko dhugaan bahu innis galma isaatiin gahuu waan hin oolleef yoo tokko ta'anis rakkoon qabu. Sanyii kamtu filatamaadha sanyii kamtu immoo badaadha walii galanii jennaan qubeelaa walii fidhatanii haa deemanii jedhame. Sarpiraayiziin guyyaa deemsa koorratti haasa'ame. Bulees qubeelaan bitamee anaa fi jaalalleen koo faddaalaan kuni qubeelaa hidhanne. Guyyaa sadaffaarratti imala koo gara magaalaa Finfinneetti taasiseen sa'aatii balali'insi koo gahurratti biyya hambaatti imala koon taasise. Akkuman jalqaba hojjedheen maallaqa kana nama kanaaf hin deebise. Lakki oolmaa abbaa keef kanaa oliyyuu otoon siif godhee ni xiqqaataa yeroo naan jedhu lakkisaa amma hojjedheera. Boquu koo morma koo ol na qabdaniittu haadha koo akkan barbaadetti kanaan booddee nan gargaaraa jedheen dideen kenneefi baasii anaa fi jaalallee kootti baasan hunduma isaa jechuudha. Yeroo kanarraa kaaseellee gaa jaalalleen koo maatii koo waliin maatii ta'ee kan bulu mana kiraa mooraa keenya keessa jiru kan keenya keessa ta'us haa ta'uutii garuu nyaannii fi dhugaatiinsaa harka haadha koo fi harka obbolota koorraa ta'e. Namni biyya hambaa deemee takka maallaqa arge yookiin immoo midheeffate salphaatti hin deebi'u mitiire. Kana ni deebi'u waggaa lamattidha jedheen waggaa 3 biyya hambaan taa'e. Waggaa 3 booddee dhufeen abbaa manaa koo waliin waggaa tokko waliin jiraanne. Yeruma waliin jiraanne sanatti immoo daa'ima daheen baatii 6 booddee jechuun waggaa tokkoof baatii 6tti daa'iman dahee haadha kootti kenneen deebiseen gara biyya hambaatti nani malee. Dubbiin baduu fi babbaduu maatiin wal forcuu kan eegalan kanaan booddeedha. Bakka haati koo hojii hojjettutti obbolaan koo lamaan dubartoonni haadha kootiin daa'ima qabuudhaan barnoota booddee ni gargaaruuni. Obboloonni koo warri dhiiraa xixiqqoon illee jechuudha. Haa ta'uutii garuu anaa deemee reefuma baatii 4 fixu misraachoo gaddaan tokko karaa haadha koo natti dhagahame. Obboleettiin kiyya anarratti aantee alattu ulfooftee abbaarraa ulfoofte haadha kootti himuu diddee jennaan deemtee akkarraa baasiste natti himame. Anis gaddeen natti dhagahame. Isheenis cabdee akka hin taane ta'uu isheerra gara biyya hambaa kanatti haa dhuftu jedheen piroosesii isheef jalqabse. Dhimma piroosesii kana immoo waliin kan jalqaban abbaa manaa koo waliin hidhamitiire durasi kan waliin eegalan ni qabu. Daa'ima kanas kan ulfooftee fi turte isaafidha. Finfinnee wal fudhatanii deemanii baatii tokko guutuu gara biyyaatti deebi'uu didanii guyyaa guyyaatti ittiin bilbila lamaan isaaniiyyuu kutaa ciisichaa garaa gara ta'anii nagoyyumsaa nattaasa'u. Baatii booddee akkuma saattu haati koo
gaafatti dheekkamu wal qabatanii deebi'anii. Yeroo kana hunda keessatti abbaa manaa kootiin kan gargaaru maallaqa kan erguu fi yeroo yerootiin ana dhaamu. Maddi galiisaa dubartootuma gara biyya hambaatti geessuun dallaalaa ta'uudha. Kanaan yeroo obboleettiin koo viizaan deebi'uufiitti gara biyya hambaa isheenis imala ishee taasiste. Kanaafuu obboleettii koo ishee tokkodha. Akkanuma yeroo eegdee isheenis waggaa 2 akkuma himteen ulfooftee akka baasiste haati koo nattee maqaaf daa'iman guddisaatiin abbaan manaa koo mooraa keenya jiraata. Ammas ishee kanatti baay'een aaree abbaa manaa kootiin naaf ergii otoo isheen diqaalaa haadha kootti hin fidiiniin jedheeni maallaqa anii fi obboleettiin koo isheen biyya hambaa dhufte walitti qabnee piroosesii jalqabne. Haa ta'uutii garuu Finfinnee fudhatee deemee abbaan manaa koo jechuudha dhimma torbee tokko keessatti xumuramu baatii tokkaa'ee baatii booddee maaliif hin galtanii maaltu hafe hanga yoonaa yeroon jedhuuni hin xumuramne kana tofe jechuun obboleettii koo gadhiisuu didee baatii tokko baatii 2 baatii 3 obboleettii koo deebisuu didee otuma isaan achi jiranii viizaan ishee dhufe gara biyya hambaa dhufte gaggeessee ni deebi'e. Kanaan anaaf inni walitti buunee sidha ture moo kan obboleettii koo lamaan ulfeessee jechuun ittiin dubbadhee isaan hundaafuu natti hin dubbatanii mitiire. Yeroo kanatti inni wantan obbolaa koorraa yeroo fakkaate kanafte haadha keedhaa haati kee immoo hin ulfooftu haa ta'uutii garuu dhiirri ishee bulchu anumadha wanta biyya hambaa teessee gadi fiddummoo nan argaa anaan jedhee akkani kanaan booddee jireenya isa waliin hin barbaanne yeroon itti himu haadha kootti bu'uun haadha koo jala galuun akka haati koo ani dhiisu natti kaatee natti dheekkamte. Egaa sanii biyya hambaa waggaa 4 kan marsaa 2ffaa jedha gara biyyaatti hin deebi'ee akkuma hin deebi'een wanti hin shakkaa ture anaafidha malee ollaa firri hundumtuu kan beekudha. Obboleettii koo kan jalqabaas kan lammaffaa san ulfeesse abbaa manaa koodha. Sanarra immoo darbee haadha koo waliin illee hariiroo akka inni qabu ollaan ol fuudhee gadi fuudhee haasa'a. Akkuma dhufetti yaa rabbii gurri koo maal dhagaha maal ta'a biyyuma hambaa sanatti foon koo burkutaa'ee lafeen koo saree nyaattee achumatti nafeera ta'ee maaf asitti na fidde jedhee abbaa manaa koo irraa addan bahee yeroon adda bahutti qabeenya argaa ture guutummaatti karaa haadha koo waan ta'eef wanta anarraa adda qooddatu dhabee himata nutti dheeressee ture. Haa ta'uutii dhumarratti seerri yaada isaa jalaa uffisee homaa tokko otoo anarraatiin hiratiin narraa adda bahee inumaa ofii maqaa isaatiin warra isaaf lafti bitamee ture deebisee himadheen erga ana waliin gaa'ela dhaabbatee booddee waan na ta'eef lafa warra isaa maqaa isaatiin bitame nan qoddadheen mana irratti ijaaruu jalqabnaan lubbuu keen baasa jedhee na doorsise yaalii tokko tokkos narratti gaggeessee jennaan lafa sana gurgureen mooraama haadha koo keessatti mana gara biraa guddaa bilokkeettiidhaan ijaareen haadha koo keessa galchee. Haa ta'uutii garuu ana waliin hariiroonsaa addaan haa citu malee har'allee ammallee yeroon hojii deemu mirga daa'ima isaa laaluu dubbisuu waan qabuuf mana keenya ni dhufa. Yeroo mana keenya kanatti haadha koo waliin wal argaa ilaalee dubbisee bahuu kan qabu sa'aatii hedduu turee bahaa. Yeroo inni dhufu ani jaan argaasaa waan hin jaallanneef mana gadhiiseef bahaa. Wanti kun hagam sammuu koo irratti xiinsammuu koo akkana miidhe yeroon sinitti baay'ee na gaddisaa baay'ee tokko natti dhagahamaa. Dhiirri dhibee otoo hin taane haati koo ijoollummaa ishee fixachuu dadhabde hanga har'aatti maqaa na balleessisiisti. Umrii isaa malee nama sangin waliin abbaan manaa koo har'allee ni citaa. Yeroo naaf gamu mooraa haadha koo keessaa bahee mana biraa kireeffadheen jiraachaan jira. Inumaa daa'imni koo anaan waan hin beekneef kan inni jaallatu haadha kiyyaan waan ta'eef obboloota koorraallee adda ba'uu waan hin feeneef isaanumaaf dhiiseen hojii dhuunfaa koo banadheen jireenya qofumaa jiraachaan jira. Ijoollee ta'uun haadha koo baay'ee na gaddisaa. Garaattiin nagaa qulqulluun ishee gaafadhu takkaaf illee hin qabu. Tu daa'imni koo mana ishee jirtu torban 2 torbee 3 baatii tokko tureen ishee bira dhaqaa. Obboloonni koo warri dhiiraa waan kana waan tokkollee hin beekanii. Haati koo waa'ee koo waan si galchuu hin qabu. Abbaan barbaade waliin akkam barbaadu ta'uu nan danda'a jette jala murtee anatti himteetti. Amma kun anatti baay'ee ulfaatee hariiroo jaalalaa gara biraa yeroon qabadhu haati koo yeroo argitutti atuu bakkee keessa dhiira barbaadde waliin hin shorommotta. Ani abbaa manaa koo nanii keera miti hin narraa du'e malee jechuun of waliin haaloo na qabatti. Haadha koo waan na taateef wantan ishee kabaju jechan isheetti dubbadhu irraati baay'ee nuuf qusadha. Haa ta'uutii garuu wanta hawaasni ittiin maqaa na balleessu dubbii magaala keenya keessa waa'ee koo waa'ee haadha koo waa'ee abbaa manaa koo duraa haasa'amu sammuu koo kan maraachuudha nagaa kan na dhowwatudha. Otoon lubbuu koo balleesse duuniyaa kana isaaniif dhiisee deemee baay'ee natti tola. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoo iyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fardoosotaa bikeenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan
jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddeessiniif dubbiseen ka'a. Akkasin irraa barattaniif wannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffatanillee yaada keessan waan irraatii barattan obboleettii keenyaaf komentii jalatti qodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isii waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.